Arramoo oduu gaddaatiin sin qabadde isinii dhufeetii jira obboleeyyan koo. Egaa oduun gaddaa kun maalidha yoo jettan, ijoollee lamaan xixiqqoo footoo isaanii argitan kun waan baay'ee nama gaddisiisuu fi gocha suukaneessaadhaan kan lubbuun isaanii baate jechuudha. Maaliif jennaan isaanis godina Jimmaatti kan wanti kun taateen kun raawwate. Yeroo ammaa kana maalitti deematee jirra? Biyyi keenya maalirra jiraatii jira kan jedhu baay'ee tokko nama sodaachisa jechuudha. Arra daa'imman xixiqqoo kana daa'ima reefuu lafaa ol hin baane balaa hin taaneen haala suukaneessaadhaan yeroo ajjeefaman. Egaa namni daa'ima ofii hin eegu manuma keessa taa'a jechuunis baay'ee ulfaata yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo hunda maatii wajjin hin deemna jechuunis baay'ee ulfaatadha. Maaliif taanan hundumtuu kaate bulaa waan ta'eef. Egaa nagaallee isin gaafachuutii hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka faala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroo taatayyoo yaa ashama harka fuune isiniin jedha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii isin boo warra duraan maatii taataniif like share gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila ishii hin taane kuutta maamila ishiitti dabalamaan isiniin jedha. Egaa akkuma footoo irratti argitan kana akkuma jalqaba isiniin jedhe obboleewwan keenya kun lamaan godina Jimmaatti kan argaman isaanillee obboleewwan lamaan haala suukaneessaa haala hin taaneen gochaa hin taaneen lubbuun ijoollee lamaan kanaa dhabameetii jira jechuudha. Innis gochaa suukaneessaa kun maal jettan? Ijoolleen kun egaa manaa bahanii ol deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf immoo gochaa suukaneessan irratti ajjeechaa badaa laala ajjeechaa suukaneessadha daa'imman kanarratti kan raawwate jechuudha. Egaa haati isaaniillee daa'imman xixiqqoo kanarraa afuu dadhabdee haati isaaniillee duute jechaatii jiru. Egaa gara maal gooteet irraa aftiidhayyuu daa'ima babbareedduu kana gana isheen guddifadhee na gargaaru bakka ergaa na qaqqabaniira hin rakkadhu jettee gaafa eenyu jettutti utollee ajjeesanii dhiisanii haa ta'u. Namni yeroo hammaa maraate waan qabatu wallaaleera jechuudha. Namuma jiraadhuma fayyaa kana takka kaan ijasaa jaamsaa ijasaa keessaa baafata, kaan kaleessaa keessaa baafata. Dhugaa haalli biyyi keenya yeroo hammaa kana irra jirtu baay'uma tokko nama sodaachisa jechuudha. Kadhannaan keessa yeroo hundaa Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa haa godhu jedhaati kadhadhaa. Nuti biyya namaarra waanta jirruufi borullee gadhees taatu gaaris taatu biyyuma keenyatti naannofni waanta galluuf jechuudha. Biyya keenya galuun hin hafu waan ta'eefu ijoolleen kun meekumaatama meeqatu kaleen keessaa baafamaa jira, ijji isaanii keessa baafamaatii jira. Waa hedduu gochaa akkanaati kan raawwataatii jiru biyya keenya keessatti. Maaloo yaa Waaqayyo nu yaadadhu. Maaloo kun hundumtuu koo balleessa keenya. Yeroo fayyaa qabnutti Waaqayyoon hin beeknu. Akka hin taane daandirraa kurree gaafa kana quxxaa akkasii nutti fide jechuudha. Kanaaf ijoolleen kun lubbuun isaanii gaafa baatume gidiraa meeqatti argitee haati asiin qaqqabsiifattee gaafa ilmaan koo naa qaqqabanii hergadhee kaan bishaan naa waraaba kaan qoraan naa cabsaa eegala. Ani immoo nan bukadha jettutti daa'imman babbareedduu kanarraa akkamitti garaan nama akkamitti sammuu kamiin aftiiyyuudha iddoo tokkotti sanaayyuu duuti walii lama ijoollee kana lamaan ajjeesanii kalee fi ija keessaa baafatanii ganaa daa'ima kichuu jechuudha. Dhugaasiniin jedha yaa obboloota koo daa'ima keessanii eddeessanii edda faana eenyu jechuu faana rakkachuun keessanii wallee of eeggannoon fayyadama. Dhugaa afaan kootiyyuu wallaxaxa jechuudha. Maaliif taanan nuti hundumtuu guyyaa oduu nu hin beeknu jechuudha. Har'a daa'imman babbareedduun kun lubbuun isaanii darbu jechuun lubbuun isaanii haala hin taaneen ba'u jechuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni yoo dhibamee du'e rakkoo miti. Akimii geeffatee namni asiifachi maatiisaa asiifachi gangalfateeti kan yoo du'ellee nama qoccaan. Har'a garuu daa'imman kun fayyaa isaanii manaa ba'anii yeroo dhabamanii barbaadamanii argamanitti immoo gaafa du'a isaanii argaman maaltu nama kana caala duuti kana caala jiru maalidha? Biyyi keenya maal keessa jirti? Akkamiin biyya keenyatti galla? Moo biyya namaatti waggaa meeqa jiraanna jennee gaafa eenyu jennu baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Egaati waa'ee biyya keenyaa baay'ee sodaachisaa kana ammoo macheen biyyi keenya sodaachisaadha jennee biyya namaatti hin duunu jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan koo lakki of eeggannoo godhaa. Egaa dhalli namaa ilmoo isaa bira bakka ilmoodhuma isaa sana qabatee hin taa'u waan ta'eef namarrattis murteessuun gaarii miti. Osoo ana ta'ees jennee of madaaluutii qabna jechuudha. Har'a daa'imman kana
dhabuu jechuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ishee haadha garaa dhaltee dhiisati isumamee miidiyaadhuma kanarrattuu waan gaarii gaafa argitan ni gammaddu. Waan badaa gaafa argitan garuu garaan keessan akkasiin faana sirraafame imimmaan keessan dhangalaastu. Maaliif nama sana beektanii otoo hin taane namummaa isaatiin jechuudha. Isinillee namsi waan qabdaniif namummaa isaatiin nama jaallata. Namni kan jaallatu namummaa isaatiif nama jaallattu sun malee yookiin qabeenya isaatiif yookiin bareedummaa isaatiif miti. Namni nama ta'eef bakka qaama guutuu edda qabaate namni edda lubbuun keessatti uumamtee nama taate wal jaallachuun dirqama jechuudha. Har'a garuu ijoolleen tinoo xixiqqoon bareedduun kun gana haati naa qaqqaban jette gaafa eeggattu gaafa lubbuun isaanii haala suukaneessadhaan darbitee akkasiin ijoolleen kun akkasiin eenyu ta'an kana caala wanti nama boochisu jira, kana caala wanti nama gaddisiisu jira. Mee maaluma hin ta'in maalumatu hin ta'in biyya keenya keessa waa baay'eetu mee ta'aatii jira, waa baay'eetu ta'aatii jiras guyyaadhaan waa baay'eetu ta'aa oola. Kuni kan miidiyaan arge kan miidiyaan hin argine waa meeqatu jira jiran karaa itti bahanii galan dhabaatii jiru jechuudha. Kanaaf maatii ijoollee kana mee gaddi ijoollee kana akkamiin akka nama gubu argitanii haati isaanii amma isaan irraa afuu dadhabdeeti kan boqattee jirti kan jedhanii miidiyaarra naannessan jechuudha. Kan kana caala nama yaaddessus kan kana caala nama gaddisiisus waanummaan tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf maatii isaaniitiif jajjabinaa kennu. Jajjabina isaa namaa kenna. Daa'imman bubuchillaa kana laala. Boru dhaloota qubee kan nama barattee waa barbaadde barnootaan deemtee nama guddistu har'a akkasiin daa'ima bareedduu kana harka maaltu namaaf ajjeesa. Bakka namni Itoophiyaa keessa jiru bakka waanuma qabatuuf waan gallakkisu dhabee surmaayyuu lubbuu namaa baasee ija nama keessaa fudhachuu fi kalee nama keessaa fudhatee gurguruutti eegalanii wayyoo kana gaa biyya qabna jennaa yaa jama'a. Kana biyya qabna jennaa gaa maaluma goona gaa maalumatu nutti dhufaatii jira. Baay'ee sodaachatee hoo jirra. Sodaattee biyya namaatti inaftu jechuudha. Dirqama kee inuma galta. Duutirree biyya ofiitiin bareeddi kan jedha sana. Kontiraata jiraanna lafa kanarra kontiraata jiraan har'a duunee boru duunee hin beeku. Kanaafuu amma lubbuun nu jirti immoo waan gaarii yoo dalagne ilaa yoo waan namaa goonu dhabne waaqayyoon namaa kadhachuu yoo gooneef immoo waan qabnu yoo farka qabaanne ta'e gochuu fi kanuma wanti bira. Kanaaf jajjabina maatii isaaniitiif haa kennu jenna. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni yeroo har'a bakka daa'ima isaatu da'ee sarraatanyaa qaxaratee sarraatanyaa isaa sana hojjettuu mana keessaallee dhiisee daa'ima isaatti ba'u baay'ee shakkisiiseera jechuudha. Baay'uma rakkisee baay'uma shakkisiisee biyya keenya keessatti wanti hin taane ta'aatii jira jechuudha. Kanaafuu obboleewwan koo viidiyoo kana immoo sheer gochuudhaan wal biraan gaa namoonni baay'een immoo warreen daa'ima hojjettuu biratti gataniitii baanillee akka daa'ima isaanii sana of eeggannoo taasisan isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kanumarratti xumura sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Guddaa galatoomaa.